Wah, Syekh Ibrahim maal jetta reewwan kana kunoo mucaan Sagaleen fakkaata. Halo. oo maal jetta waan amma kamaal jedhu kana kunoo rakkadheetiniin mucaa miilli lamaan irraa citeetiniin nama nu haqa isaa baasu barbaadaa jirra waan kanarratti maal nu gargaaruu dandeettan? So makka moo ees gireenya mucaan? Bakka miilli Salam alaikum. waan isin jedhu. Syekh Ibrahim. Seerajim salaam alaikum. Ibrahim ala jiru. Nakau nagaa fayyaa waan jedhu. Mucaan keenya biran jira kunuun mustachifa almaanii jira Syekh Ibrahim. An dhimma kanaaf haara yoo amma dhagahee yaaliin eega. Eega haaraadhaan dhufee keenya dhufne. Dhimma kana biyya turee amma dhufee. Akkas biyya turte nama beekamu Waa'ee hujjaajaa irra jirra hujjaajaa. Dhimma hujjaajaa fiffiiguu jirra. mucaan asirratti argitan lukti irraa citee jira. Hujjaanyi gara makiinaa 18 seenee amma Madiinaa irra. Amma xiqqoo kana wanni goonee Aburayyaan Kamaali wajjin waan ta'uu qabu akka konsulaattis waan godhuu qabnu. Dhiiga isaa baasuudhaaf waan dandeenyeen simatti jirra maal. Qilleensatu baay'ee isaan irraa hojjetan fakkaata. Eega laazima mucaa wajjin dhaabachuun mucaan kunoo miila lachuu dhabe danda'ee hin deemu. Egaa kun nama gaddisiisa bartanii hin biraa. Amma waan gootan dhiiroo nuti amma sagaleen keenya dhaga'amu bakka malee jirra. Sheen Najiib nu dubbisa galgala magriiba booda waa'ee kanarratti qaama walga'ii. Amma fakkeenyaaf gaaffiin koo waraqaa eenyummaa kan gandaa hin baafame. Anuu deeqaa shanitti nan baasaaf. Xalayaa amma jette xalayaa akkamii akka barbaachisu waajjira kamitti akka barreeffamu sana booda immoo Finfinneettis geeffamee hin torogomama baay'ee. Waan akkasiif barbaachisa meenatti maa waan barbaachisu hunda wal gargaarree goona hunda dhabeellee. Asirratti xiqqoo yaadu baasii nurraa hidhi kanan gootu taanaan. yaada wayii asirratti xiqqoo sii kennuu danda'an dheengadda mucaan eessuma kiyyaa tokko asitti amrii ta'e biyya galchine. Kan barbaachisu akkamiin beektaa? Takkaffaa gandarraa waraqaa isaa baaftee gara federaalaa akkuma asiliin jedhanii iyyatta. Federaalarraa waraqaan sii bayaa waraqaan sun miiseejiidhaan gara ambaasii ergama. Ambaasiin maqaa isaatii fi ka ganda isaatiif abbaa isaan ilaala. Erga sana chaappaadhaan dha'ee deebisa gara federaalaatti. Federaalli eegasiis itti mallacheessee chaappaa san namni sun nama Itoophiyaa ganda eebaluu gara galchuutti akkasitti yaalamuu danda'a. Kara kanaan akkasi galchuu ni dandeettanii abdii. Asli si himumee seera biyya kana akka itti mucaa kana gochuu danda'an. Wanni amma namoonni jedhe kun socho'uu hin danda'u. Bakka bu'ummaan nama biyya kanaa kennamuuf malee abadan. Seera biyya kanaa sirriitti beeyna. Bakka bu'ummaa nama sanii yoo kennite malee luyti irraa cituumi mormii irraa cite arabni hajaa ittiin qabu namoonni asii qoonsilan isin jettanillee namni rabbi sodaatu hin jiru biyya kana keessa guutuun isii warra karaa bitaatiif karaa mirgaa deemu. Qoonsila amma isin jettan kana nu biratti fidaa homaa lubbuun hin baasanii hooma xiqqoo taate hooma nuun jedhan malee. Nama seera qabu nama ala jiru namni sadi bira jiraachuu qaba. Namni seera qabu namni makkaan keessa jiru hin beeyna nama makkaan keessa jirullee. Qoonsila kanattuu dabalamee namni sadi nama seera qabu wajjin deemuu qaba. Qoonsilaan lubbuu namaa gurguratee abbammaan fedhee isaan qofaaf osoo hin taane qoonsila nama biyya kana keessa jiru guutuun isaanii. Dhugaa walitti muyyoo firummaa taate birrii itti kenninaan dhugaa mucaa kanaa dhibbarraa dhibbatti akka dho'isan ittiin amana. Mucaa lukaa miti osoo du'a namaatu reeffa namaatu nama awwaaluu didanii bara. Bakka bu'ummaan nama kanaa nama qoonsiilaan taane nama ala jiru nama dhugatti kalaawu nama gurraacha keessa dhugaan baay'een hin jiru nama dhugatti kalaawu nama akkasiisan nama lama namuma tokkoo kennama akka seeratitti nama tokkoo kenname namni sun mucaa isaa kana yoo baase qoonsiilan dhugaa baasa jettanii yoo isin nama tokkocharra dhiiftan mucaa kana asumarraa iyyinee gargaarte isaa gargaaruu yoo taane malee lubbuu isaatu dabarsanii mucaan du'e jedhan boru iftaan kana isin jechuu barbaada. Wanni hubatamuu dhabe inaani mucaa hiriyyaa kiyyaa tokko jira kam akkaani yoomiyaa waliin dalagaa turre jira afma jira inni amma hadaamaa jira. Mucaa gargaaruu ko iidira abdiin kophaa gargaaruu danda'a.
Ankoba gargaaru danda'a ati gargaaru dandeetta bara. Mucaa hiriyaa kiyyaa amma jiranii ijoollee jajuuti. Mucaa san yaman wajji ture Suudii waliin dalagaa ture bakka takka jechuudha. Ani biyya gallee anas dhufee mana asli da fi kot abdi geetaachoo diisa hoye nana rabsin sheekan nana kottu mee mana asli da fi atattamaa ustaabe kottu ajaansi barbaanna በፍጥነት amma atillee nama loltuun dhabdee isatti dawwalta naas eenyu kana leencoo baatiif ati hin dawwaltu kamaal immoo shamarranuu hin fiddi bar nam fida nan dawwala leencootti illee warabbal kaabaram bilbilu wallaahi billahi nan bilbila leencootti ani an feesbuukii kiyya qubate malee gaafa sheeytichi dhukkubsate sheeyticha jimmaa mucaa siingilii bareedaa ta'een maqaan isaa ka jimmaa tokko naannoo kale dhukkubee gale suudira dibame san maannoo eenyunni kalee aboo mucaa Mustafa Abu Musab Shokolata jedhuun san. gaafa san ijoolleen akkanuma miidiyaa kanarraa bootti feesbuukiin kiyya suniin gubate isumaan keessa dhaqee yoo aangoon keessa yoo sheeka kana lubbuun hin dhaqqabne yoo finaan jedhe isaa hidhamee furda eeginaan jedhe ima galche qubna garanyaa leencoo yoo qajeele jechuudhumaaf. leencoodhaa bilbilu am baay'ee yoo qajeele nama gaariidha. Gaafa Mustafaa dhukkubsatan anatu itti daawwala itti barreesse. leencoon akka walii galaatti bara akka Saawudii Arabiyaa isatti bilbiluu hin danda'ama barbaachise. Eekka ka walii Bal'aan maal barbaada jennaan ifaa isa arginaan maal barbaachisa? banime okay nayyaalaafi kamaanii wal galcha ammasitti mucaan na beerri bilbilaa fayyetti sagalee nama guddaa dhaga'u fadila teettee biiftuu wanti shalloota maal akka ho'itan asili of halmata mucaan maa galchi namni dhaqee si jira barteetta namni asirra siin jedha achi ga'eera mucaan maa galchi dhufe ergate gastii meetire mucaan namoota keenya dhaqanii mucaan meeti mubaarikiin isa mana yaalaa jiru galchi namni dhaqeera achi namni daawwachuu dhaqeera jedhe namni sila falmuudhaan mattaqaa barbaadaa jedhu siin jedhe suni okay galchaa mucaa biiftuu mucaa galchaame silkiin kiyya istaa godha gidee nama barbaadu galchaa mucaa ammaa galchaa mucaa dhukkubsatu galchaa mubaaraki aboo silkii makana rabbina irraa haa jijjiiru wallah erga abdii yoo jala jiraatte abdii yoo jala jiraatte ergadhu abdiidha san jira lubbu eenyu intina mubaarak itti dawwali kootu jedhiini intina falmata itti dawwalime falmataatti dawwali ati warra dhaqe sun yoo mucaa bira jiraatan ka isaaniitti laayivii haa dhufani mucaa yoo neettan በቃ ወረ ኤምባሲቲን የመጨረሻችን ነው እንግዲህ የሚሆነው ወላሂ ቢላሂ ሙጫንኩ ዋተኮ ተየጀናን ወላሂ ገልገላ ገነም ራምቡ ነው ካሜን ዱፌ ቆያ ኪንግ እኮ ነመራፍ ማተቀው ባለባ ዘነ ማራብ ሰን ቆይ ግባ ከማል ላ ወናው የቹኒ ቀብዳ ኪንግ ምናምን ጀቹ ቀብዳ ማለት ወይት ሜረ ከማል ሰላም አለይኩም ወአለይኩም ሰላም ማራብ ስታት ኢትዮጵያ ራናቲ ደወልቴሲ ጉርባን ማልታ ይጀደ ሲዴቢሱ ፍራካታ rakataatiyu an bilbila kootii sitti bilbile kan namaatiin sitti bilbile ኢትዮጵያ ta'uunni mul'ata kan dhiisi kamaal lakki nan dafarini isin jaalladha amma gaaffii gaasi gaafa nu dafinu biitii ta'e maaltu ta'e si nama na himate jedhe gara bittina jechaa jira maaltu dhibbaa ol sheerii natti goota maaltu maal ta'an isin dhageeffatan turre
Mucayyoo takkaatu asirra dhufee nama kuma ofirratti Kamaal Abdallaatti natti ulfeesse. Sulaaftu daa'imani guddisa. Sulaaftu san daa'imanan guddisa. Waan biraan ta'e malee. Jechuun ati toora baatii lamarra waan taaptaaf goote qabda. Wallahi huma tokko taaptaabiin goone rabbi narra beeka wallahi. Maali Rabbi addunyaa akiraa naa hongeessu baatii lamarra harama hundalanii. Ara ta'u asli diisi. Hayaata kiyyarratti haraama godheen beeku rabbi wallahi waan rabbi fedhe natti ajaju. Fuudhettee ni kaa godhatta kaa habiibi. Jaartii qaba bar bintal halaal. Okay. Asli hundumti keessa miyuutii godhadha. Taap koppiliin godha. King Kamaal dhaggeeffadhu waa si gaafadha. Rakkoo cimaadhaaf si waamne wallahi billahi namoota danuutti bilbilee ati si waamnaan nu dhufteetta. Thank you habiibi. Makka keessa wajjin deemneerra. Imbaasii waali maqaan isaa community nageessiteetta argeera community caccabaa sana kan dhukkeensaa walitti nama hin galchine sana namoota achi keessa hojjetan baay'ee barbaanna akka lubbuutti yeroo ammaa kana hoogganaan achi eenyu maqaan isaa Abdishakur daqiiqaa 20 booda bira ga'uu danda'a Abdishakur hoogganaan. Please qoyal tokko Ani miti. jechuun Abdishakur bilbila hin kaasu namarraa yeroo lamatti dawwaleedha. Elaa dhaggeeffadhu. Namni lukkisaa jilbaa ol irraa citee rakkataa jira makka. Jarana isaanii miti uummata warra koomentii ustaad ibsaa miti nama kuma takka dhibba ja'a qaba. Kanaafuu maal barbaanne nuti Abdishakur yookaan imbaasiin warri lammii Itoophiyaa bakka bu'ee achi jiru dirqama mataa isaa wallahi billaa an duraan namatti hin dubbadhu beektu amala koo anatti irraa jalqaba hunda sirraa jechuudha. Dhufanii mucaan kun mucaa Araboonni itti marsanii jiru yookaan marfeedhaan nu jalaa ajjeesuu danda'u yookaan immoo nyaataan ajjeesuu danda'u yookaan waan biraatti gochuu danda'u. Bakkee mucaan jiru eessa mee anuu hin dhaqee jakiyyaan argaa eessa bakkee mucaan jiru? Makka hospitaala kam akka jiru. Qo'ee mucaan dhufe eenyuun jalaa buusu. Buuse abbaa tokko. Makka keessa hoo jiraate anuu hin dhaqee ergaa isiniif Qoy adubbatu ahimatu amma deemtaa sana booda Abdishukuriin biraan naageessaa Abdishukuriin yeroo biraan naageessee kaatu dhimmichi poolisoota olaanoo biraan qaqqabuu qaba. Maaliif hoo jettee warri maashiniin miilli jaraa kute warri maashiniin miilli jaraa kute suni fira poolisiiti. Firri poolisii. Meelaa ibisee neera laalchi dhufee neera. Kuta. Diis bakka. Kamaal Mubee iddoo jirtutti mammata maalitti? Mubeen kadhaame. Kamiilli irratti jiru. Itti Mubee. Mubee akkami? Aloo. Mubee eessa jirta? Sibira dhufaa eessa jirta mee yoo makka keessa taate dhufuu danda'a? Mubee. Araboonni bira yaa'inna. Dura maal jedhee himate? Dura eessa jedhee himate? Qo'imee kamu. Mube yoo Araboonni si bira jiraatan suutatti viidiyoo ofitti qabiibaniitiin ishaaran nu garsiise. Dura gideen himate bakka itti dhaame bakka itti cite hin himne addaraasha. Aboon miila lamaan tura cite miilli tokko mul'ima biratti jilba wannumatti jilbaa olitti racite miilli tokko faanatti racite. Mucaan tokko naa dawwalaa ture nama wayii bakka feestalii maashiniititti nyaatee naan jechaa ture wal dhaga'uu dadhabne akka sa'a tokko dura. Hospitaala Ruweedaa jedhama idhaara jalatti tokko. Ruweedaa. Ruweedaa makka keessa eessa akhi? Ruweedaa miti abbaa hospitaala kama makka kana inni maqaan isaan beeytanii si warra sirriitan ijoollee suurii sana farsoo baale boona. Waan akka madaa waan akka lubbuu Mustafa Nuur Aziziyyaa qofa filan. Jenne malee bakka inni dhaqeen agar kan mootummaa jechaa malee hedduutu jira. Maqaa qabaami. Laa. Wannoo gurguddaa kana bakkeen fidan bakka waan akka madaa waan akka lubbuu beekama Mustafa Nuuriin qofa fidan makka keessatti. Mustafa Nuuriin jira Mustafa Nuuriin jira. Jedheera akkasii Viidiyoo jala jira. Viidiyoo hasan jira. Bataam arif. Okay. Dhaggeeffadhu King Kamaal. Si jaallanna si kabajna. Waan kana nu gargaarta jennee si waamne akka lammi ilma Oromoo tokkootti akka sheeka tokkootti akka nama achi jiru tokkootti tokkoffaa wallahi haqa walitti himnaasitti wallahi billahi mucaa kana nu jalaa miidhuu danda'u waan ta'eef arabni na caala beeto gabaa kee jiraatteetta. Garaa jabeetti cakkaanii na jarri ajjeesuu illee hin danda'u. So bira deemi warra imbaasii keessa jirtu hundi dhufanii dirqama alaafinnatii mucaa kanaa fudhatan tokko ittaansee wukkilinaa gadi nu erganii jennaan waan barbaachisu waraqaa barbaachisu kamuu barreessinee akka mucaa gargaaramuu taasifne. Kanaafuu amma nuu deemuu dandeessaa waadaa nuu seen taati.
amma odoo isin gastii kana muutii godhadhe odoo gastii kana keessaan buune mustashfa nuuriin dhaqee information ittiin gaafadhu qofa naa funaana maqaa akkanaa nama bakka akkanaatitti dhaame ka sa'atii agamii seenne jedhee bira jiran jarri bar bira jira warri dhaye bira jira bar bira jiru. haa ta'u ka warri dhaye yookaan bilbilli wayii jiraatee bakka akkanaa kutaa wayii na eeran malee mustashfaan guddaa waan ta'eef argachuu hin Gurmaan danda'u. bara qoyame taragaagaa nu mube yoo jarri si bira jiraate video bani ishaara nu garsiisi yoo jarri si bira jiraanne miuti raaf kaasi dubbadhume Mubarak Asan biyyaa jiraatu sun nu galcha. Aywa. Na bira jiru malee. Eessa jirta mu'e? Mubarak. Ani moo? Ishisun Mustayfaadhi. Mustayfa al-Almaani. Saudi al-Almaani. Saudi, Karaa Mustayfa walii Saudi alahadii Almaani ka jira. walii alahadiiti ati almaani walii alahadii jirta. Iyyee. Bakkeen ati argattu warshaa badoo sanii. Waa asiin dura achitti isinitti dhufee miyaan. Waliin agarre gaa asitti waliin agarre mungkin nama biraa ta'uu danda'a. Mustashfa almaanii ka walii alahadii jirtaa jechuun. Aywa. Waa seenuu noon ulfaata kalaas amma kutaan si ciibta warra si seensisan jira. Si seensisanii. Egaa nama achi keessa hin jira yaani. Kophaa na baasan malee immoo kophaatti fooqiyaa darajaa arfafaatti ol baasan. Ifamaan tokko Mubarak Jarana dhiiroon an amma mustashfaa beekii jedha. al tokko namatu dhaabate eegaara. Kifilii meeqa keessa jirta? Kifilii nambarii meeqa keessa jirta? Siin jedhaarani. Achi jiran ijoollee. Kifilii dhibbaa fi 433. 433. 433 jettee? 433. Kan bo'aa baata. Ayya. Kan bo'aa baata. Arbamee? Talaatiin. Akkasuma. 400 433. Kamal amma maqaa maal eenyu jettee galmoofte? Mubaarak Awwal. Mubarak Awwal. Doora arfaffaarrammoo. Doora arfaffaa 33. 433. 433. Ayya. Amma ati Kamal namatti nu ofii keetii dhaquu qofatu hin taane warra imbaasii fuutee deemuu dandeessaa nama. Amma Abdushakuri warri ambaasii jiddaa warri makka ammoo Abdushakur kamati beektu Abdushakuri dawwalee tiniin Ibrahim Abdusheef allee nama yaadate mootummaa mustashfalleen hamaadha. Almaan eegumsamaa guddaa qaba seenuleen ulfaattuun mala mee warra bakka bu'ummaa uummataa qaban community wannoo qaban kana wawwaa hin mari'adha kaama uummata barbaada nama tokko nu gargaaran. Amma akka nu gootu nama kuma shan fuulduratti amaanaa fudhataa harta. Nuti biyya keessa jirra inni kan bakka garaagaraa jira. Warri imbaasii Abdushukur na beeka wal beekna itti dawwalan irraa kaasuu didee itti dawwali fudhuuti dhaqi. Maali beeta? Isaantu alaafinnatii qaba. Dhowwamuus hin danda'u poolisiin kamuu isaaniin dhowwuu hin danda'u. Itti gaafatamummaa qabu waan ta'eef isaaniin itti dawwaliitti deebisi nu beeksisamu. Dhageega tayyib. Akkasii yaada nama biraa fudhadhaa amma itti dawwalaa jira. Tokkummaan nama waggaa dheeraa feesbuukaan Suudii jirta moo biyyatti argite yoo suuraa kee moo yeroo turte Suudii jirta? Riyaadiin jiranni. Saudii jira. Inni dhagaamaa? Seerri Suudii tokkuma haalli namni dhugaan isaa badee waakkatamuuf ta'u akkamitti argama hordoftoota baay'ee as jala jira waan ta'eef warri qaama qabu akkan sodaanne keessa nu babbaayu obboleessa kennallee waan ta'e argaa jirta jechuudha. Kanuma yeroo dheeratu. Galatooma dhimma obboleessa keenya biyya kana seera biyya kanaa walumaan beektanii baay'ee galatoomaa kan dhiibbaa gochuu danda'u isinuma waan gaariirra jirtu. Haqa obboleessa keenya argu silaa wanti amma argamuu qabu beenyaadha. Beenyaa isaaf malu akka irraa fuudhamu irratti hojjechuudha. Kana kan gochuu danda'u immoo dhiibbaa isin godhaa jirtan kun baay'ee gaariidha. Biyya kana keessatti hin beektanii waa'ee ambaasii keenya qaawwa guddaatu jira.
warri silaa dhimma uummataa irratti ergamu dallaala ta'eetu uummata irratti hojjeta yeroo baay'ee hin beektanii dallaalatu baay'ata biyya kana. Embaasiin dhugaa akka argee beenya obboleessa keenya kana kan nafti isaa akka kanatti irraa cite kana kan kaffaluu danda'u gaafa dhaqee achirratti argame araboonni isa bira jirullee hin sodaatanii amma maaliif abbaan kee tokko abbaadha jedhee gaafa si biratti abbummaatti fudhatee si biratti mul'ate namni si miidhe miidhaa sanaaf waan barbaachisaa ta'e hunda gochuu hin danda'a waan ta'eef akkuma kanarratti dhimma kanarratti cimsanii hojjechuu qabna. Beenya obboleessa keenyaaf malu akka irraa fuudhamu akka irratti hojjetamu irratti hojjechuu qabna jechuudha. Mucaan kun aafiyaa dhabeera aafiyaa sana deebisuu hin dandeenyu walumaan beekna jechuudha. Erga aafiyaa isaa dhabe immoo beenyaan karaa ittiin argamuu danda'u biyya kana irratti waan tokkotu jira. Ijoolleen keenya irra caalaan waraqaa eenyummaa hin qabnu turre biyya kanatti dhimma keenya kanaan baasiin badaa dhimmeen hojjetu irratti maaliif yeroo baay'ee tarii waan faayidaa qabu warri faayidaa barbaadu deddeemeedhuma dhimma kanarratti hojjeta malee warri kaan akkuma kanatti gatee ijoollee keenya hedduun shamarranis haa ta'u dhiirotis haa ta'u bakka adda addaatti du'an hin dagatamanii. Kanaaf obboleessa keenya kanarratti hojjechuudhaaf waan barbaachisaa ta'e qaama dhimmi ilaallatu nuti illee hanga dandeenye irratti information isiniif keenya irratti ni iyyina. Waan kana kan hojjechuu danda'u embaasii naannoo Jiddaati. Fakkeenyaaf community magaalaa Jiddaan Makkaa ni jira. Community kun embaasiitti xalayaa erguu danda'a irratti dhiibbaa akkuma Ustaaz Kamal jedhani garuu hundaayyuu akkas nama dhiibbaa godhaa irratti jettan kanatti dhiibbaan godhame furmaanni yeroo gabaabaa keessatti argamuu danda'a. Yoo mucaa kana namni baqatte garuu araboonni maraqanii ilaalanullee irraa baqatuu jechuudha. Hin beeknu jechuu danda'ani. Siigalee kanaaf dhiibbaa akkuma kanatti akkuma Dr. Silee amma godhaa jirtan kana dhiibbaa kana itti fufa wanti akka kanatti dhiibbaan godhamnaan yeroo gabaabaa keessatti furmaanni argama yaada. Biyya kana keessatti nama waraqaa eenyummaa hin qabne akkuma nama jira miti yatiima yookiin nama abbaa malee dhalateetti ilaalama biyya kana keessatti. Siigalee mirgi keenya yeroo baay'ee hin sarbamaa miidhaan garaagaraa irratti namni abbummaatti fudhatu hin jiru. Garuu dhiibbaan godhameennaan wanti hin hojjetamne hin jiru jechuu barbaadeetanii. Kanaaf akka qaawwinuun galleef akkuma kanatti qaama dhimmi ilaallatu irratti iyyaa waan hojjetamuu danda'u waan gahee keenyaa hundumaa immoo nuti isinii waliin jirran jedha Diigetaachoo. Galatoom ulfaadhu. Ustaas Farhaan isin harkiseetan jira badhaa. Bagana kan dhuftan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullah. Akkam nagaa jirtu? Alhamdulillah. Daqiiqaa tokko inshallah si waliin anturu waan amma dubbattan irraa dhagee. Mutaani bu'isi jedhee mul'u. Torbee kana keessa. Usame al tokko Usame. Ustaaz al tokko. Al tokko Usa. Dubbat. Abdi. Dubbat. Koi. Abdi Usi. Abdi na dhagee warri gasti na dhageeffadha. Aloo. Dubbat akkama. Oi me. Abdi Getaachoo. Illegaalii bareedu. Abdi. Ti. Koi Abdi. Kiiki dhagamaa jira itti fufu. Dhagamaa jira dubbadha Ustaaz dhagamaa jira yaada. Abdi Shakur. Salaam alaikum. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Habibi rakkoo wayiitii fi si barbaanna obboleessa keenya tokkotu mustashfaa almaanii jira jedhanii. Aishee. Maashinii laagara waliyalaatii kanatti feestalii hojjettu san keessatti miidhaan dhaqqabee hospitaala almaanii hospitaala guddaa waliyalaatii san jira akka nu birmattan akka koominiitii Makkaatitti akka ambaasiitti akka nama kan bu'ee isitu ummata kana bakka bu'ee itti nu dabalatanii gara keessan dabalee. Okay, mustashfaa Saudi almaanii waliyalaa jira. Maqaan shariikaanoo shariikaan duraan hojjetaa ture maqaan bakkeen ni dalagu. Bakkeen ni dalagu shariikaa maashee wannoo feestalii dhufanii jiran. Namni achi bira jiru jira dhukkubsachiisaa akka jiru bakka isaa maal isaa. Arabdootumatu seensise amma arabdootumatu seensise warrumaa warshaa. Okay, amma wanti Najib Bakeeti jira Ustaaz Kamal. Najib Bakeeti jira. Adda baasee akka furmaanni kennamu kan manduuba barbaadu manduuba jechuun tabaqaa barbaadu tabaqaadhaan paaspoortii biyya galchuu qofa barbaadu akka biyya galchu paaspoortiin ambaasaaddarri keessa jiran konsiloonni dippiloomaasonni fi koominiitii Makkaa
saba gurguddaa as keessatti jira sagalee raadiyoolee koominitii rakkoo akkasii kan adda baaftu ijaaramanii jiru. Jarri taaksifoorsii sanaa fi waan argatan viidiyoodhaan maaliin ragaa jiru jaraa dhiyeessu jarri immoo yoo nama biyya qofa kan ta'e itti baasee baasanii biyya galchu yoo waan namoota dhiyaate irraa falmamu isaa gaafatamu yoo ta'e immoo manduuba kennanii fi gaafatu waan ta'eef akka keenyatti ijoollee warra